raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Ashamaa harka huunee jaalatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii cimmisa miidiyaa sagantaa keenya har'aatiin jaalsanyii Nagaasaa miseensi koree giddugalaa Abaa Woboo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa eebba qondaaltota Woboo irratti haasawa tibbana raawwatee isinii dhiyeessina. Qondaalli olaanaan Abaa Woboo jaalsanyii Nagaasaa sirna eebbaa qondaaltota waraanaa kanarratti argamuun dhaamsa baga gammaddan jedhuu fi ergaawwan adda addaa dabarsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lafa lola gaggeessu kamittuu uummata isaa waraanaan hidhatiin tiksuu fi naamusa waraanaa isaas eeggatee sirnicha qofarratti xiyyeeffachuun imaammataa fi tarsiimoo dhaabichaa hordofuun qabsoosaa karaa qajeelaa ta'een diina uummataa irratti qofa fuulleffachuun of eeggannoon tarkaanfii fudhachuu akka qabu dhaameera. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa qondaalaatti barnoota keessan barachaa turtan guyyaa barnoota keessanitti murtanii guyyaa har'aa qaqqabuu keessan guyyaa eebbaa qaqqabuu keessan baga ittiin isin ga'an jedha. Akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo bara kana ji'oota darban yoo xiqqaate ji'oota 3 kana duulota gurguddaa injifattanii har'aa haala milkii akka kanaatiin bakka kanatti dhuftanii waliin sirna eebbaa kanarratti argamne waliin eebba kanarratti qooda fudhanne baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Kana callaa miti uummanni Oromoo maqaa Oromummaa keessaniin badii otoo hin dalagiin yakka biraa hin qabdanii maqaa Oromummaa keessaniin kan manni isinirratti gubachaa ture, kan midhaan saamamaa turtan, kan horiin keessan saamamaa ture. Kanneen kun hundumtiyyuu du'aa bayii sana hunda keessa dabartanii har'a ijaa wal argine baga ijaa wal argine jenna. Kanatti fufuudhaan waan gabaabaa xiqqaa tokko dubbadha. Waan gabaabaa xiqqaa tokko dubbatu keessa inni tokko waa'ee eebbifamtootaa irratti. Eebbifamtoonni har'a barnoota keessan xumurtanii har'a guyyaa eebbaa qaqqabdanii adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti waraana bilisummaa Oromoo akka waraanaatti istiraateejii qabsoo inni qabate yookaan immoo tarsimoo qabsoosaa keessaa kan inni qabate qabsoo hidhannoo ka siyaasaa dippiloomaasii ka dinagdee fi dameelee hedduu of keessatti qaba. Kanneen kana walammachiisee qabsoo gaggeessuudhaan xumura qabsoo kanaan ga'uun yookaan immoo qabsoo kana guduunfuun barbaachisaa waan ta'eef dameeleen kun hundumtiyyuu wal tumsanii wal utubaniif qabsoon sun guduunfa akka godhatu qooda mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafuu warreen har'aa barnoota keessan barnoota siyaasaa hooggansa barnoota akka kanaa kana baratanii warreen har'a eebbaa qaqqabdan asirratti ibsamee ragaa sa'aatiitti barattan halkanii guyyaa yoo xiqqaate sa'aatii guyyaatti sa'aatii 24 jiru keessaa sa'aatii 14 sana olis inni jira yeroo tokko kanneen kana barnoota isaanii hordofanii barnoota siyaasaa hooggansummaa fi barnoota biroo fudhatanii har'a barnoota kana xumuratanii gara eebbaa fi gara hojiitti bobba'uudhaan deemanii jechuudha. Kanaaf warreen barnoota kana baratanii
gara hojiitti deemtan barnoota barachuu keessan callaa otoo hin ta'in biyya kana keessatti yakkoota hedduutu dalagamaa jira. Biyya kana keessatti badiilee gurguddaatu dalagamaa jira jechuudha. Kanaaf biyyuma addunyaa kana keessatti lolli xumura hin qabne hin jiru. Biyyi tokko biyyi nagaadha jettee nagaa taatee haftes hin jirtu. Biyyi haga har'aatti lolamtees biyya lolaa jedhamtee haftellee hin jirtu. Lolli akkuma jiru nagaanis ni jira. Nagaan akka jiru lolli ni jira. Biyya lola keessa yookanis immoo lola keessa jirtu keessatti immoo yakkoonni garaagaraa ni raawwata. Xumura lola sanaa irratti garuu yakkoota namoonni dalagan yookanis immoo yakkoota dhala namaa keessatti uummata siivilii, uummata qabeedhaan, uummata nagaa gubbaarratti kanneen yakka dalagan seeratti dhiyaachuun waan hafu miti jechuudha. Seera callaa miti seenaanis ni jira jechuudha. Kan abbaa seeraa ta'e seenaanis ni jira jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti biyya kana keessatti gochoota ta'aa jiran yeroo lola loltan yeroolee sirna lolaatidha kan jiru nuti waan biraa miti sirna lolaa jira. Yeroo sirna loltan uummata nagaa, uummata siviilii, uummata qawwee hin qabneef eegumsa godhatanii sirna sana loluu danda'u qabdanii jechuudha. Kana eeguu baatanii pireesimpilii waraanaa ittisii waraanni tokko waraana gaafa jennu kan riphee lolaa callaa miti kan mootummaa callaa miti akka addunyaatti waraanni tokko pireesimpilii yookanis immoo waraanni tokko naamusa qabaachuu qabu qaba. Naamusa waraanummaa sana eeganii sirna tokko yoo hin badiin biyya sanatti dalagamu hedduu hammaataadha jechuudha. Kana hubannoo kennuudhaaf kan waraana keenyaaf barnoota siyaasaa, barnoota hooggansummaa fi barnoota biroo kan kennaniif keessa inni tokko jechuudha. Kanaaf waraanni har'a asitti argamtan eebbifamtoonni har'a barnoota keessan xumurtanii guyyaa eebbaa kana keessan lafa deemtanitti bakka deemtanitti uummata keessan manaa gadi baatanii uummata kanaaf kan qabsaa jirtan, uummata kanaaf kan du'aa jirtan, uummata keessan uummata giddugala godhattanii uummata keessan galgala ganama hoogganaan keessan uummata keessan ta'uu danda'a jechuudha. Haadha keessanii uummanni kun, abbaa keessanii uummanni kun lafa deemtanitti bakka deemtanitti uummata kanaaf lafa taatanii uummanni kun sinirra deemu sirna kanaaf diina taatanii sirna kana diiguudhaaf hojjechuu danda'u qabdanii waan waraana bilisummaa Oromoo addatti immoo warreen barnoota kana baratanii guyyaa har'a eebba qaqqaba waan isinitti dhaame waan isinitti himu yoo jiraate kana jechuudha. Lafa deemtanitti bakka deemtanitti waan guddaatu nu eeggachuuf deema. Lafa deemutti bakka deemutti lola gurguddaa seenuuf deemna. Bakka lollu kana hundumatti uummata nagaa, uummata siviiliidhaaf eegumsa barbaadamu hunda akka waraanaatti goonee fi waraana ogummaa qabuu fi waraana piriisimpilii waraanummaa isaa eegee deemu taanee argamuu danda'utu nurraa eegama. Kana mataa keessanitti qabattanii boru iftaan osoo yeroo kam halkanii guyyaa sammuu keessan keessa ta'u dhabamin kana dalaguu danda'u qabdani. Kanaan isiniin jedha. Gara birootiin uummanni iddoo kana jirtanis biyyuma abbaa fedhe keessatti akkuma isiniin jedhe nagaan ni jira, lollis ni jira. Biyya tokko keessatti lollis akkuma jiru nagaanis ni jira. Lolli amma lolamaa jiru kun immoo akkanatti itti dhufa jettanis yaaddeeyina. Lolli kun dhuma gubbaa inuma xumurama jechuudha. Kanaafuu lolonni amma deemaa jiran kana keessatti biyya qawwee wal loltu keessatti uummanni nagaa miidhamuun inuma jira. Kanaaf isinis lafa deemtanitti bakka deemtanitti of eeggannoo ofii gochuudhaan lafa deemtanitti bakka deemtanitti kan isinitti haftan uummatadha, mootummaa waliin miti. Kan isinitti haftan mootummaa osoo hin ta'in uummata kana kan walitti hafu. Gara keenyas miti, gara mootummaas miti, uummanni jirtan kun hundumtiyyuu nagummaa keessa deemtanii bakka deemtanitti tika waliif taatanii haala amma jiruuf rakkoo amma jiru kana dandamatanii keessa qaxxaamuruun dirqama keessanii bakka of eeggannoo isin barbaachisutti of eeggattanii bakka wattiksuu isin barbaachisutti wattiksitanii waraanni bilisummaa iddoo kana jiru waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kana jiru immoo ilmaan keessanii waraanni bilisummaa Oromoo tiksitanii qabsoo kana guduunfaa itti gochuuf dirqama keenya dirqama keessanii kan ammoo isinitti dhaammachuu barbaada jechuudha. Ji'oota muraasa dura opereeshinii waraanaa mootummaan waan nurratti labsuuf qophaa'eef uummata Oromoofis waraanaafis dhaamsa of qopheechaa jedhu dabarsaa turreerra. Amma immoo nutu mootummaa irratti opereeshinii waraanaa labsuuf deema. Ammas kanaaf of qopheechaa jechuun firaafis diinaafis dhaamsa dabarsan jaalsanyiin. Gabaabumatti waan yeroo darbe ji'a 3-4 of duuba deebiseetan xiqqoo tokko dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaan dura gaafa eebbaa waraanummaa eebbifne baay'een keessa dhuftanitti gaafa sana kan nu eeggatu lolaa mootummaan akka waliigalaatti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti banee uummata Oromoo irratti banee lolatu nu eeggataa. Lola kanaaf uummanni Oromoo qophaa'aa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa jedhetan gaafa sana ergaa kana dubbate. Har'a immoo seenaa sun jijjiiramaa jira. Amma opereeshinii miti nuti immoo mootummaa irratti opereeshinii banuudhaaf deemna. Kanaaf uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos qophii godhadhaa jechuudha. Qophii godhadhaa barriitti qabsoon guduunfamuu deemu bara kana.
bari itti qabsoo keenya guduunfuudhaaf deemnu bara kanaa jechuudha. Kanaaf baruma baraan mana teenyee boo'urraa guyyaa boonye gadi jabeessine boonye guyyaa biraa nagaa taane taa'uu filannaa jechuudha. Filannoon jiru kan jechuudha. Bara guyyaa boonye gadi qabnee jabeessine boo'u. Guyyaa guyyaadhaan boo'an taane kan maaliin taane akkana rakkachuudha. Guyyaa boonye gadi qabnee boonye guyyaa kaan immoo nagaa taane argachuudhaaf ammaan tana uummanni Oromoo xiqqaanis guddaanis magaala baadiyyaa dhiiraa dhalaa otoo hin jedhin qabsoon uummata Oromoo gara guduunfaatti deemaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaatiin mirga keessan falmadhaa rakkoo gidiraaf gadadoo amma keessummeessaa jirtan kana keessaa ba'uudhaaf hundumti keessaniyyuu sammuu keessan of qopheessaa isiniin jedha. Miseensi koree giddugalaa Abaa Woboo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Jaalsanyii Nagaasaa namoota lolawwan adda addaa irratti ga'umsa hooggansaa olaanaa agarsiisanis badhaasuun wal jajjabeechaa fi haamilee waliif ta'aa gara fuulduraatti tarkaanfachaa akka jiranis waltajjii kanarratti dubbataniiru. Uummanni Oromoos lolee nu lolchiise jechuun uummata isaa leelliseera. Abbootiin humnaa iddoo kanatti badhaafnu badhaasa kana keessatti egaa maaliif badhaafne akkamitti badhaafne kan jennu akkuma siniin sana yeroo darbe duulota hedduutu nurratti aggaaman waraana bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaadhaan ibsatu ba'aa ture sadarkaa muummicha ministeeraatti amma isa kana fidhee amma ishii kana fidhee amma kana fidhee lafaa dhabamsiifnee maali waraanni bilisummaa Oromoo lafaa dhufe hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo suma sin argitan kana jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamii caalaa hidhannoo isa jabeeffate kan yeroo kamii caalaa humna isaa cimsate kan yeroo kamii caalaa keessoo isaa cimsateetti barnoota siyaasaas barnoota hooggansaas wal barsiisee waraanummaa callaa miti biyya kana hoogganuudhaaf sadarkaa itti of qopheessaa jiru keessa jira jechuudha. Waan mootummaan xibaaraa bahe hundumtiyyuu soba ta'u isinitti hima isin callaa miti uummanni Oromoo sagantaa kana dhaggeeffatu dhaga'uu danda'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaan isin waraana bilisummaa Oromoo keessa ooltanii keessa bultanii argaa jirtanii odeeffannoo namaa akka soba ta'es arguu danda'an. Kanneen garuu biyyoota alaas haa ta'u biyyoota waraana bilisummaa Oromoo ijaan hin arginetti carraa kanatti fayyadamee kanan dubbachaa jiru yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo qabii caalaa humna isaatiin karaa hidhannootiinis karaa siyaasaatiin of cimsee lola callaa miti lola kana gubuufee biyya isaatti irratti abbaa ta'ee biyya isaa hoogganuudhaaf of qopheessaa jira. Kana namni kamiyyuu dhaga'uu danda'uu qaba. Kanaaf amma ka barbaanne kan iddoo kanatti warra kana badhaafne keessaa inni tokko warra gootummaadhaan diina fuuldura dhaabbatanii duula mootummaan nurratti labse sana fashalsanii aggaammi diinaa sana lafatti hambisanii har'a bifa kanaatiin akka wal geenyu lafa kanatti akka wal arginu shoora isaanii kan dalagan gootota dirree lolaa jenneetiin abbootii humnaa keessaa badhaafna. Waraana hunda isaanii badhaafna nama hunda badhaasuu waan hin dandeenyeef abbootii humnaa keessaa namoota argitee adda durummaadhaan waraana sana hoogganan keessaa badhaasa kennineef jechuudha. Har'a badhaasa kana innaa kenninu waraanni sun waraana goota waraana addasaa waraana lubbuusaa takkitti jijjiirraa hin qabne saba isaaf kennee roorroof gidira gara saba isaatti deemu saba isaarraa kuffisee sagantaa fi karoora diinaa sana goodatti hambise. Kanaafuu warreen kun gootota keenya warreen kun dhugumatti hoogganoota waraanaati. Kanaaf warreen kanaaf mee amna kenneef mee tokkicha. Kanaaf isaan callaa miti immoo isaan callaa miti isinillee uummanni Oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma eenyuyyuu beeku. Uummanni Oromoo akkuma beeku sirris hin beeka diinnis ni beeka uummata Oromoo lolee lolchiisaa kan jiru uummata Oromooti. Kanaaf isinis tokko tokkoon badhaasa illee isinii kennuu baannu osoo badhaasa isinii kennine badhaasa isinii kennuu dandeenya. Isinis har'a akka waraana bilisummaa Oromootti hidhamee dhabdanillee gootota dirree lolaati mee ofi biyyaa irra kennaa tokkitti. Ajajaa olaanaan Abaa Woboo Marroo Darribaa torban lamaan dura turtii arraata biyyaalessa Oromiyaa waliin taasisee tureen mootummaan uummata lolee injifatee hin jiru eega jedhee booda har'a qabsoo haqaa gaggeessaa jirruun maatii qabsaa'otaa dabalatee Oromoon wareegama guddaa kaffalaa jiraachuu ibsuun amma immoo qabsoon sun firii godhatee fooliin bilisummaa urgaa jiraachuus dubbatee turuun ni yaadatama. Waraanni hundeen isaa uummata keessa ta'ee saba isaatiif falmuu abbaa biyyummaa gaafatu dudduubbeen isaa uummata ta'e yoomiyyuu baduu hin danda'u balleessuunis hin danda'amu. Maaliif jennaani hanga sabni gabrummaa jala jiru hanga roorroo hin jiru booris eessaanis
roorroo sanaa fi gabrummaa sanaa fi deebbiin furmaataa hundeerraa guduunfaa argate hanga hin deebinetti falmaan dhalooti darbuu danda'a, qabsaa'aan kufuu danda'a. Falmiin sun garuu dhaabbachuu hin danda'u. Namni jaallatee miti kan inni qawwee kaasee falmu. Namni jaallatee miti kan inni umurii isaa dargaggummaa, ijoollummaa haga ga'eessummaa tokkotti haga lubbuu wareegamuutti illee of kennee kan inni dirree qabsootti ba'u. Isa kana egaa abbootiin irree yeroo hedduu hin hubatanii akka salphaatti waraanaa isaaniin falmu salphumatti balleessinaan dhaadannoo keessumaa abbootii irree mootummoota Afrikaa keessa jiraniiti. Yeroo hedduu garuu abbootiin irree akkasii saba waliin akka wal lolaa jiran wal quba hin qaban. Mootummaan kamuu garuu saba lolee injifatee umuriin jiraatee seenaan baratee hin argine. Uummati akkasumas ilmaan isaa isa keessaa ba'anii falmaa haqaa qabsoo bilisummaa gaggeessani ni turaa, ni bubbulaa, yeroo dheeraa fudhachuu danda'a, eelaa qabaachuu danda'a, du'aa, beela dheebuu, dararama, madaa'uu, hidhamuu, rakkoo hedduu maatiin faca'uu waan akkasii qabaachuu danda'a. Obsaan yoo obsanii taa'anii falmaa sana keessanitti hufan garuu yoomiyyuu qabsaan haqaa uummata isaa keessaa bahee fi uummanni isaa of keessatti isa qabate ni injifatu. Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jirus isuma kana. Mootummaan abbaa irree yeroo irraa yerootti qabsoo bilisummaa Oromoon akka sabaatti gabrummaa jalatti kufee kaasee yeroo dheeraaf gaggeessaa ture sana qabsuu, dhabamsiisuu, balleessuu dhaadannoon akkasii yeroo hedduu ni jira. Qabsoon garuu toorumaan yoo laalte keessumaa kan Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana jaarmiyaan itichee iggiteetti godhee akka tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa qabatee adeemu erga taasisee asis kan quba qabnu yeroo hedduu duulli baay'ee hadhaawaa ta'ee keessumaa ammoo yeroo anaafsi amma qabsoo irra jirru kanatti sadarkaa itti maatiin qabsaa'aallee daa'ima isaa waggaa 18 guutee umurii ofii waa murteeffachuu danda'u irra gahee qabsoof ga'ellee sababa daa'ima kanaa maatiin illee sadarkaatti ajjeefamu, maatiin illee sadarkaatti hidhamu, roorroo hamtuu jala sadarkaatti jiraatu irra qabsoo geesse akkasii gara sanatti illee jijjiiree jira mootummaan abbaa irree amma jiru. Haala kana hundumaayyuu garuu raawwatanii qabsoon bilisummaa fi yeroo tokkittii qofaaf ooyiruu qabsaa'otaa irratti facaate hanga biqiltee guddattee ija godhattee daraartee ija godhattee firiin sun nyaatamutti baduu hin dandeessu. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa dhimmisa miidiyaa keenya isin biraan geenye irraa akka waa hubattan abdachaa kanarraaf qabanne asuma irratti xumurra. Gulaalaan abdii waaqayyoo qopheechuun kan isin biraan ga'e immoo ani gurmeechaa gammachuuti. Haga torban wal agarrutti lafa nagaa tura. Alaabaa ulfinnaa faajjii walabummaa sii fidee taandummaa daattuu gabrummaa jedha woboon lammiinaa dhagee ammas nan dubbadha dhufaa hin hafu. Naafu bal'aa jedhamuun. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.